Yo ya maso ya ilmana ya kaje tamaratu na gaji Kenya kawaka koron mana ko da ramat da sana da kabu wala sari barhe fakka bultan naga no bultani wala sari de hella ka bultan naga no bultani sari janna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shabar kafuna nuru aribu qarib wa nadafu ga jalabulti baati ramadana jira tigu yawm rasa duwafa turban kana khaysati لكن هو بيكون فكاتر في جمته وما إلى سفتي جدت قال ربي نجا إنه عافو ولا رمضان أنا في نجا قبتين نجا ربافة لين وأقول خالد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشوار كفوني دورو قريبو قريب وأنا أعرف بركب شو بدي أودك يسوع بقى نجا نفتني ewa watan yanu balli si wandu balunu mi daksi mari te jalle no ebesi to barka jalle waglu tocina ewa gamna duga fi arku be ku wali ake ku wali ake ketille wali gale ala gale akrawatille sharri fi sharalle durse wala fira beke wali ake ketaye mari te mana date no ago مريت يتعرضتي قبل أدادا سني كوني دهان نجرا حاجة تقول لي إيمالا بيتي أردوغان غرا في النت إيمال وداف أما إيمال قباجرا أنا في برجدتو نسي ناس جنيانا إيمال لساهر دوبا ما تجرا خنجولا سلا رمضان كريم جتشو دا فكامي يرد فنيني بيدا يا سياسة فنوفا اتياسيني أماس بلينا تكش واي تي بي اللي في داني أسونا واي لولا ما تي بي اللي فين أكم خيس جرتي لغا بيتي لولا فكوبان أرغا جرنا شابيا نكالي جراني غرانا اللي فانو داني جاول تكاسا جراني ولا نسا بطلق أبسي فتاة جراني مشانتي دروني دا غارات دا درتي خايري جرا ما ركباني جراني ديرو تي بي الليفين أكا خليني جرتي أتشخي ستي غاهو غنسوخ خيريسا والإنتران نلا الله يتشخي جيتاتشون ناو إن ذين خجو خيستي نلا الله صادقان خيريا إبراهيم في جاي أوبنيون ميكر وتاجرا كارولا سلاموني فريوت تدرس نموني بلاد خداس برانا تي بي اللي فكمل لنا كنجو سديس هذا تقول يا صوفنا وندخ يسألوني نقولوا قافتني نقاق أبنا الحمد لله لهذا سنجان سوماليا واي هيرا بلباتا بيترتي أركا والقباني جيجيرو فدا حسن شيخ محمود هاريرون إني أماس استيتو تاكا جبالاندي في basically هند سادو جو هاريرون نقابو مال فكاتا كجو تركي لاموغا يا أمتان هند خيستو غازنين قطادا ترمين أمورا ولي غلاني اللي حركة إبرا سغلتن فايدانا فدتا خوداني سانيتو لتادا ولي قلتنا كنا خدو فيري داخل جونا سوماليلاندين إيجا بكمتي أركتي ودقا بيوت بالرايلي بكمتي ساني أركتشو دا في تتافة قد درجراني سادس نلالا غايو حالي نوان جايوانا دادا هنداوغا مقالة دولي تنترو دا في علي قونا غايرا ديبنين والانترانا في الراخي نياتاتو هندي خيسانو غلطوما ميغا تركي راو غاجل قبل طيب أردوغان أردوغان واجن غواب سدي نبا أكبيو غاني is very smart leader يتشوي تفتامو أردوغان جاتون بيا تركين بيتي جنرالوني تركي دا شكوماني دينا جناني اللي خفساني almost بيتي بيوماكا مصري دا بيوماكا بيا عربا تا أجا جمتو قرانية تركيا دوسل بيساني تغوري ونينا
ga imala dheeraa ture leadershipii waraana harkaa fudhachuudhaaf warri beetee xiqqishoo aadaa Turkiidhaa fi seenaa Turkiidhaa beekan warri keessaahu aranoo islaamisti jechuun sanillee termi correctly fakkaatu ammoo warra sentimentii islaamaa qaban jijjiirama uumuudhaaf yaalii hedduu godhanii jechuudha. Sogaa qabsoo aranoo yoo xiqqaate amata 30 ol qabsaan keessatti finally namni akka beetee Ordogaanas bahuun isaa gaa fonqochillee yaalii irra godhamee jira. Fonqocha sanirraa illee gaa hafeeti generaalota beetee Turkii jeeqaa turan hundaa'u gommaa isaanii beetee afurarraa yaase jechuudha. So nama capable. So tadura dandeettiin isaatu biyya isaa reform godhuudhaaf gufuu gurguddoo qaamaan hidhatte jeneraala 3,400 hidhu jechuun Erdogan nama laafaa jechuun miti jechuudha. So credential isaa amma credibility isaa achirraa kaafna jechuudha. Akkamitti perform godhe haala xaxamaa Turkiin keessa jirtu san keessatti akkamitti politically survive ta'ee hoggaa jenne so nama dinqifachuu qabnu keessaa tokko jechuudha. Lammaffaa hayyee xaxama siyaasaa Turkii san keessatti moo'atee as bahe. Fi moo'achuun isaa too Turkii akkamitti jijjiirtee hoggaanne Turkii biraa tolchuu jechuu dandeenya jechuudha. Turkii beetee diinagdeedhaan almost Yurooppii keessatti yoo Jarmanii fi Firaansii fi I don't know biyyoota muraasa yoo biyya 3-4 isa caalan malee Turkiin ala diinagdeedhaan illee biyya tuffatamtuu miti jechuudha. European Union san keessatti NATO keessatti dhiibbaalee irratti godhamtu keessaa alarraa san hundaa'u survive godhe Turkiyaa akka injifattu godhe gamma keessaanis isii warra isii gufuu isitti teessan duraa kaase Turkii ol kaase jechuudha. Ara Turkiin biyya Islaamarraa I think diinagdeedhaanis guddinaanis teknooloojiidhaanis yoo adda duree jenne moodeela yoo jenne waan tokko gareenatti fakkaatu. Sogaa biitii wanni isaa too amma hayyee xaxama siyaasaadhaa Turkiidhaa moo'atee as bahe diinagdeedhaan illee biyya guddise hariiroo inni beektee addunyaarra qabu hoggaa jenne hariiroo bareedduu qaba. Honestly biyya Islaamaa keessatti nama beektee muslimni addunyaa gubbaa jiru hundinuu ija pozitiiva taatee ilaalanii jechuudha namichaana. So nama tuffatamu miti. Issue Falastiin irratti gaa wanni inni warra beektee afaan guuttatee Falastiiniidhaaf haga tokkollee taatu waardiyaa ta'ee jechuudha. Kun hundi gaa waliin qabameeti gaa nama akkamtuutu gara Abiyyii dhufu jiraa kan jiru sani egaa achirraa kaanee haasa'uu dandeenya. Turkiin Itoophiyaa keessattuu hariiroo Itoophiyaa wajjin qabdu maali hoggaa jenne Turkiin bara Ihaadig dhufte jechuudha. Ambaasaadar Tashooma Pireezidant Tashooma akkasumas maqaa isaa dogoggoruu baadhe isaatu gaafa pireezidaantii ture isa gaafa san Turkiyeetti wanni ture ambaasaadara ture Turkii amansiisee namni gara Itoophiyaadhaa amma Itoophiyaadhaa fide isaa waligala gaa investmentii isaanii naannoo textiilii fi constructionaa fi waan adda addaa keessatti Turkiin toora biliyoona lamarraa ilaa haga biliyoona 2.5 invest goote jechuudha. So lammaffaa amma sadaffaa jechuudha dandeenya yoo technically sadaffarra jiranii yoo gaa real investmentiidhaan gara beetee hojii uumuudhaatiif kana lammaffaa jechuudha dandeenya. Yoo capital investment illee ta'uu baate. Biti tokkoffaan investmentiidhaan Itoophiyaa keessatti sadarkaa duraa jirtu Chaayinaadha. Sadarkaa lammaffaadhaa
United Arab Emirates warshaa bantee amma factory banuudhaan dalagaa uumuudhaan odoo hin taane egaa maallaqa beetee directly she's got 2.9 billion ni qabdi investment isiidha gara Itoophiyaatti jechuudha United Arab Emirates. Ammoo investment United Arab Emirates illee haa addaate jechuudha kaanyee investment ammoo mul'atu namaaf illee dalagaa uume khawma China TV kan beetee Turkii biyya teenya keessa goote hanqadhi ifana fakkaata. Hayyee Turkiin gaa yeroo ammaa tana keessatti yeroo Ameerikaan beetee humni si kontoonfataa jiru keessatti wanni taatee jirti jechuudha. I don't know abbaa keessanii fudhadha amma abbaan keessan duratti yoo karaa dheeraa deemee daldalu taate amma qonnarra jiraate amma tiifa horsiisee bulaa yoo ta'e egaa abbaan kee waan gurguddoo hedduu dalagaa jechuudha. Lakkoo umriin deemtuun ammoo fagoo waan imala fagoo sanillee ni dhiisa jechuudha. Oduma juu gaa qe'eettuu galee qe'eerraa beetee itilirratti galaa jechuudha. Itilirraa qabritti galaga. Hongaa beetee imala ilma namaa ilmi namaa life cycle amma imala jiruudhaa ta ilma namaati jechuudha. So Ameerikaan irraa akkam jirti ugaanne Ameerikaan ta akka dur buxaaltee beetee bika hunda dheeyxee fagoo hunda dheeyxee galtu sanii biti xiqqooma karaa qe'ee ofiitti deebii barbaatti. Ganda deebitee hanqoo ollaa kanaa fi qe'ee ofii sanbooda ugaanne gara itillee dhufti jechuudha Ameerikaanis. Itillee booda gaa akkuma Roomaatii fi Parshiyaa sanitti addunyaarraa galti jechuudha. Gaa Ameerikaan gara qe'ee ofiitti deebi'uun isii gaa bikka isii nama hedduudhaaf seenuudhaaf dorgomuu jirta dura Chaayinaadha. China asitti ammas humnoonni jiddugalaa kajannu akka Turkiidha, akka Saaudiidha, South Koreaadha, Japaaniif jedhu kunis dorgomaa jiranii jechuudha. So Turkii yeroo ammaa tana keessatti Ameerikaa gara qe'ee ofiitti deebi'uu jirtu kanarraa waan ka'eef gaafa Afrikaadhaa kaleessa Ameerikaan irratti damiina turte sanii Ameerikaan amma dulloomtee gara qe'ee ofiitti deebi'aa jirti tana boodaas itillee irratti deebi'uu teessi amma hulii isiin eeggannu haajaa teenya guuttachuu qabnaadha. Wanni amma Turkiis jirtu so gaafa Afrikaa kana gaafni Afrikaadhaa gaa Bahara Diimaa fi sulula galfiidhaa kana beetee sulula Adan kana fi Baabu Mandabii achi jira Suez Canal so gaabi katana toofachuudhaaf Oriisaan jalqabdee jechuudha. Oriisaan Saaudiidhaa, United Arab Emirates Turkiidhaa. Turkiin hagan eega jenne so gaafa Afrikaa dhufte jirti. Itoophiyaa keessaa sadarkaa lammaffatti jennume sadarkaa lammaffatti investmentii Itoophiyaa irraa qabdi jechuudha. Ittiin dhufa gara lolaa ammaatis yoo akka gaarii hordoftan ni jirtamu akkamii takka kana wanni kana hunda akkanatti isanii kaayaa jiruuf chronological orderiidhaan imalli Ordogan gara Finfinnee dhufuu ta'a waa jijjiiruu ni danda'amu hin danda'uun beekte gaa achi jechuudha bika irratti xiyyeeffanne. Saniif deebisaa kennuudhaaf san shalaguudhaaf san raaguudhaaf herraguudhaaf gaa Turkiin eenyu hajuu san laaluu qabna Ordogan eenyu hajuu. Hoggaa gara gaafa Afrikaadhaa dhufne beektee nu bira investimentiidhaan dhufan. Somaaliyaa ammoo zakaa fuudhanii dhaqanii jechuudha. Beelaa ture Somaaliyaa keessa. Beela hamtuu turte san keessa gaa Ameerikaan dura dhufteeti Somaaliyaa tasgabbeessuudhaaf yaalii goote gaa Somaaleen gaa akkasitti lafarra shorreessitee Ameerikaa salphiftee yaaftee jechuudha. So Ameerikaan firraa beekte boo kheyrii dheeytana. Tana hojii yaa'iin godhu itti firraa hotte salphatteeti jechuudha. Sanbooda gaa namnummaan lolaa fi beeltii irra wal geesse Somaaliyaa gaa wanni Ordogan godhe jaartii hojii dhaqee jechuudha. Gaafsa yoo yaadattan taate xayyaara qabatee
jaartii wajjin achi dhaqe. Jaartii wajjin achi dhaqanii gargaarsa geessee Somaalee beela baasee ummata Somaalee biratti illee kabajaa guddoo horate jechuudha. Gaa achirraa haanee irra markaba amma harkaa jirtan tuni beela isan baaseeti amma immoo duree isaan isan godhaa jechuudha jiraan jechuudha Somaaleedha. So nama hedduu investi godha amma airportii international airportii amma dirree xiyyaara idil addunyaadha kan Maqdishoodha Turkii ijaaree ammallee Turkumaatu maanajimentii illee harkaa qaba jechuudha. Portii amma buufata dooniidha kan Maqdishoo illee isiidhaatu ijaaree maallaqa guddaa dhangalaaftee jechuudha. Keenya investmentii beekadha. Keenya daldala. Maashina dhaabdeetii nama daleessifatteef faayidaa fe'achuu jirti. Somaaliyaa irraa immoo faayidaan isii fe'achuu jirtu hin jiru ilaarraa beekadhu wannuma jechuudha. Somaalii gargaaruu jirti. Amma gara Somaalee gargaaruu irraa gara if gargaaruutti deemti. Eenyu Turkiin. Gara if gargaaruutti hoggaa deebitu karaan tokkochi jiru. Turkiin akka Toobiyatti beeytee biyya tasgabbii qabaatee warshaa bananii fi daldala keessa seentee waan harkachuu dandeessu miti. Karaan tokkochaan waan irra baafte san irraa deebifachuu dandeessu. Hayyee yoo daldala hin taane wanni biraa maal qabdiidha. Wanni isin qabdu keessaa maayaa Afrikaa irraa dheertuudhaan qabdi. South Africa taate malee namni isin dhiyaatu hin jiru. The longest coast qabdi. Lammaffaa bahara isii keessallee gaazaa jira. Dachii isii keessallee gaazaa jira. Dachii isii waan dhukaasni jiruuf ofirraa bahara keessa barbaadde jechuudha. Bahara keessatti ammoo gaazaa harkattee jirti of course. Tungaa tanaatu amma Somaaliyaa fi Ordogaan wanni walirratti goggo'iseef tanaa jechuudha. Yoo khayaadattan taate amma takkaaf waa dura sanii gabaasaa ture gaafa beektee sarvee godhuu turan achi naannoo san keessa gaaza barbaadanii gaazini jira moo jiru gaafa jaansanii sanii gabaasni ture gaazini jira. Ammoo xiqqishoo yoo propagandaas ni fakkaatti jechuudha. Maaliif hoggaa jenne normaalii biitii shaffisaan Afrikaa keessaa gaaza beektee barbaadanii arkanii barbaaduun ififuu amata 2 amata 3 fadha. Tadura infrastructure diriirsiteetu qorachuudhaafu markabni kun dhufeeti iskaan godhee bahara kana beektee raajii haaseeti deemaa jechuudha. Raajii haasuun ififuu amata takkaaf waa fadha. Sanbooda waan raajii walitti kaasee beektee ol fidee gara beektee Turkiyatti informationa walitti qabate kana sarvee kana daawunlood godhee kunuuf ifuu ji'oota hedduu fudhata. Waan daawunlood godhee deebii analyze godhuuf ifuu akkasumatti eega kana fixatee kunuu process amal 2 fi amal 3ti. Sanbooda dhufeeti lafa san saampala laalaa jechuudha. Asiis qotee laalaa gaazaa jira jechuun bikka qottee irraa baaftu san ififuu waan dalagaa guddoodha jechuudha. Boollata nagaa bahara tuubboo bishaanii tan gad oofanii bishaan keessaa xuuxanii baasanii bikka goggoyduu saniin qotuun yoo harkanillee deebi'anii sekkuu godhanii baasuun miicanii beektee ammallee akka addunyaarra gurguramuu danda'u godhuun waa investmentii meegaa jaan keessaa gurguddarraa tokko jechuudha. Isa gamble ammaas yeroo garii keenya kunoo gumeeqa qotanii yeroo garii deebiiteen eelli nasiibaa jechuudha. Qotteetti harkachuu keetiin mala harkachuu dhabuu keetiin mala yeroo garii irra guddaa ni harkattaa garuu gahaan ta'u. Yoo gahaan taane itti fuftu jechuudha. Bakka biraa ta'e irra wayyaa barbaadu qabda. Eelli kun beektee walirra gaazaa qabaa jechuudha. Bikka ati qottuun sani yoo singeessin bikka guddoo san keessa ofirraa kana dhiiftee bakka biraa barbaaddaa jechuudha. Bakka akka gaariitti irraa baasuu dandeessu. So Turkiin kana hundaa'u dantaasee achi gubbara jira. Ilaa amman nagee qabdi.
حالا خلنا توقع جرو أجندام بيتي إثيوبيا خربها النبر باتشان aggressively غرابي داتي ديباميدو في سوماليلاند دي دان بكمتيسي خنا أتيش دتشينا خني دا ولي قلتي ولو بنو ولي ملتي سنتراني ونسان غايا يقدو خافتي جارسوما تركي داتي ونسان دمتي يتوي أما تركين حسن شيخ محمود في الديتي إنه أبيس أنكرا جيستي جرى لما ولي قلتي هاي توني أكنتون أشرتو إثيوبيان سوماليلاند را ولي قلتي وهو لو بنوسني إرادي بين جنين ود عبد ملء ويته بالا جدو هاي تبلي قوتو تخيسا باتي تون دندينو تشويش hataa tomo akkasitti irraa dhaabbachuun san wantas gabbeessee qaba gara Soomaaliyaatiin. Duuba Turkii yeroo ammaa tana keessatti Itoophiyaan Somaalilaand ittiin deebine magaalaa gaafii akka gaariitti akka naa hubatta barbaadu Itoophiyaan dubbii Somaalilaand deebiftee hin kaafne. Erdogan wanni yeroo ammaa tana keessatti Suudii dhaqee Suudiirraa United Arab Emirates dhaqee United Arab Emirates irraa maaliif gara Itoophiyaa dhufee hogganne hariiroo tababe dubbiin guddoon amma Itoophiyaan rakkoo taatee odoon taane Itoophiyaan eessa dhaabbachuu qabdi dhamma duraan beeytee Itoophiyaatu gaafa Afrikaa jeeqaa jaanitti isii tana himachuu turani amma isiin beeytee jalaa baateeti Israa'el seentee jechuudha. Amma wanni Itoophiyaa kana meerataa jiraniif warri Suudii illee torbaan dabre dhufanii jiranii amma immoo Erdogan wanni dhufuufi maalii fi hoggaan nagaa kiliilii Itoophiyaan waa lamaaf biyya lamaaf deebisaa kiliila taate kan nu qabdi. Lola Suudaan keessa deemu akka harka keessaa baafattu lammaffaa Somaalilaand wajjin beekamtii Somaalilaandiin Israa'el kanneteef kana biyya lammadaa nutti hin tahiniidhaadha. Dhimma Soomaaliyaa keessatti ati hin seeninii waliin nu dhiisiidha. Nuuf Israa'el waliin dhiisii. Abiyyiin dubbii Somaalilaandii amma torbaanuu kana keessatti maal godhee hogganne Mora African Union itti amma beeti mora sanitti dhiyaatu amma addabaabaayi beetee hora Finfinneedha magaalaa Finfinnee keessatti alaabaa Somaalilaandiidha fannifamtee turte jechuudha. Nama hedduudhaan dhaqee kaameraa viidiyoo kaafatanii jechuudha. Wanni ammaas wanni pirezidaantii Somaalilaand jechaa jiru keessa walii galtee walii mallattee sudeemnaadha san boodarratti isanii gabaasa. Amma sodaan guddoon jirtu haasawni Hassan Sheikh Mahmud African Union gubbarra godheesi biiti garii biiti takka lafa jala Somaalilaand wajjin haasawaa jirti dantaa xiqqoo jechaa fi jeequmsa uumuu deemaniidha. Sogaa Itoophiyaa jeequma laatiin malee clearly sodaanuma qaban. Amma Itoophiyaa waa balleessiteetii beekadha rasanii deebi'a. Gaafa ammaan dura gaafa beetee Musabeehin Finfinnee dhufee Abiyyoo jitaa'ee walii galtee godhe sani kallattiidhaan harka kaayyattee jechuudha Itoophiyaan Somaaliyaa keessa. Sogaa rakkoo Somaaliyaa fi Somaalilaandii keessatti Itoophiyaan waan Somaalilaandii cinaa dhaabbatteef hokkara guddaan ka'ee jechuudha. Ammoo gara Itoophiyaa irraa badiin dalagamtee ni jirtii gaafa jettuuf no ammatti wanni dalagamtee tadirree baatee jirtu jechuudha. Ammoo wanni jechuun jiranii maali dirree bahiiti dubbii Somaalilaandii tana keessatti yoo dandeesse beekamtiin kanneenii fi neutral tahee nuufi rakkoo nuufi Israa'el jidduu as deemtana amma Arabniin Turkii dabalatee Somaaliyaa keessatti beetee bal'inaan boodaas rifin gabaasaa dhukkee warraa kaasuu ta'an. Ati jidduu bahiidha.
dubbii Suudaan keessaas darsa guuradhuudhaan achinumaatu kallattiidhaan hirmaattee waraana leenjifteetu wanni godhaa jirta. Gaa Abiyyiin maaliif gaa dhimma Somaalilaandiitii fi dhimma beeytee Suudaan maaltu isa gaafa jirtu maaloo barbaadaa fi bikka tana dhaqee jechuun keessan ni malaala. Adeeroo bar dubbii isa barbaada jechuun it's not waan beeytee harka waliin maratee taa'uu danda'u miti. Daldala geopolitiksiidhaa ka oowwe kana keessatti inni saayidii tokko qabatee dantaa isaa gaggeeffachuu qaba jechuudha. Saayidiin gaa inni qabatu gaafa taskuula beeytee jiraatan dhasaa birruudhaa jaartee kajaarraa abbaa gadaa jaartee finfinnee tana jaartee biliyoona tokko daayirektii akkaawuntiin neexee fi biliyoon lama eegas illee itti fiddee biitii gaa United Arab Emirates Abiyyiin nama akkasiin harkataa jechuudha. Nama akkasiin harkatu. Yeroo garii you have to be realistic jechuudha. Amma United Arab Emirates odoo gaafa beetee jijjiiramaa san dhufuu baatte Abiy Ahmed beetee dhugaa rabbiin ni qubataa jechuudha. No. Wayyaane kaasnaa qolloftee kuttee jechuudha. Namni financially isaan baag godhe even eeduu isallee jaaree fi namni yeroo gabaabdutti namni Abiyyi asiin gee United Arab Emirates. Turkii simiti. Turkiin daldala isii keessa jirti beekadhu. Suuquma bantee waa gurgurachuu jirti Turkiin. Namni ammoo waa gurgurachuu miti deeggarsa cimaadhaan bira dhaabbatee Abiyyi asiin gee isaanii jechuudha. Kanaaf gaa Abiyyiin gargaarsa harka biraa qabdi United Arab Emirates. Kanaafuu is not waan beektii ajaa'iba qabduu miti irraa Abiy Ahmed dantaa United Arab Emirates suudhaaf Suudaanii fi Somalilaandii keessatti gaa bifa abshaalummaa isaa taatu bifa beektii abshaalan ta'in isaa taatu achitti dantaa isaanii guutuudhaaf tattaafatuuni waan gara khiyyaan ajaa'iba qabdi jee yaadu jechuudha. Amma gaa Turkiin dubbiin guddoon dhufte amma maali? Turkiin akka feetu sanni harkatti hoggaadde bikkummaan gaa Abiyyiinis beektii eeggachuu qabu guddoon tarmaachuudha. Somehow ega beektii Dr. Maarree namichi Geediyoon Timotos dhufe kana xiqqisho taphni siyaasaa isaa hagara beektii haajaa alaa bareedaadha. Ministeera haajaa keessaadhaatu beektii waa bocolaa jira malee ministeerri haajaa alaa eegu jira akka beektii fanjiran ajjanne biyya tana tiksu jira jechuudha. Garaagarummaa siyaasaa fedhii qabaannes on the merits waan dalagamu jiruuf kaa'u qabna. I think Itoophiyaan ministeera akka dur tokko yoo wusti guddaa ministeerii qabaachuu dhabuun isiin miidhe jechuudha. Yeesalaam ministeer jeeti waan biyya nageen qabne yeesalaam ministeer jeequmsi dhumaatu babal'atee jechuudha. I think ministeera kallattiidhaan waajjira beekteef danda'e የውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ይሰን ኡማቹ ቀባ ቆንዳላ ቤቴ ዲማ ኸይሳ ነማ ኬባብልቴ አካ ጌዲዮን ከለቲ ነገ ቢየቲ ተነ ማኔጅ ጎል ኡቡን ጋሪ አይ ቲንክ ሳይኮሎጂካሊ ዋጅራ ከሲ ጅራ የቹን ሰኒ በርባቺሳ ዋጅሪ ሰን ጋፈ ደርጊስኒ ጅራ ጋፈ ቤቴ ማልጀተኒ Haile Selassie Lelija. Wajir kun nabamun I think somehow one vacancy umena fakata jechuudha because wajir amma isan umtani yeesalaam ministeer khaju khuni isa jalatti waahiddu wali guulee khayjeen adeero wani birasi faadan deesu institution of dandee tokko khadhimma beetee biyyattiidha nagee biyyattiidha tiksusan beetee capable ta'e institution capable ta'e የውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ይሰን qabaachun barbaachisa. Akkuma gaati beektii Geediyoon Timotos diplomaasii hogganee dhimma haajaa alaa kabiyyaa sanii maaneej godhee biyyattii irraa eegaa beektii irraa eegaa deemu jirutti ministeera
حاجة خيساتيسي خبيتين تلبيتي داندرة تكديب تتعفتو دوك أباتي برباتي سادا جنني يعني شوي vacancy سلامة واني بيتي تنا واني أومي شوي خلتومان خادرو ما في كابني في خادرو ما في مكلاك أنا تبيار كاغا كابني في خادرين وان دد مكلاك وتيام أما سلامة ministeri حاجة خيسا جراته ودبي ودو مكلاك أونجيني institution ni khudi rakosa ni khudi afiyali goda wani taka stepping bira taka jirachu barbachi sadada wanu manu beiti nagay dabdeo rakos siyasa hundao warana khati khabane fkade warana matiyama warani soni ni bi khoid u fajesu khrebu da choi amo yo minister of interior used to good ministry sanjirate at least isa manage goda politically some manage goda be samboda ga dubin gara wani da dai tiye chuhiya gara makalaka uga jabati amma safety da tun jirre akawe tuwarna ma shubo directly gidibir ra khase machine tide chuhiya khani transformer jiddun jirre khani breaker rinjir ogwa ga chira karantin guddon dufe machine khullu gubata wannumma biti gubachu jurtufu kallati da siyasa makalaka tiduda ammo makalaka tido don tane wani nubar bacha transformer khayse transformeration humna karanti gidimi radu fesan gabbuse qiyasa machine asanitti gabbuse qiyasa machine asanitti gabbu bodalle ammalle breaker achi khayse yo bete fluctuation ni karanti da ol khaw gabbutate aka machine gubannega قطاري وما جتني خنا بريكر خنا تشوفها تشوفي سياسة إثيوبيا ده ركونيسي كلتي داني كابينة في مكلاكا ولتي دامي ومن بيتي جدو جوا تشجتي ما تكتكنا هنا يدو بنتوني سريتات نيبر باتشي ساي تشوفي هاي فورم منسترينغا تيسو جرا ما جباب دوتي تركين أبيجي راوان فيتوني أركتي هو غاني I think أبيجي واني نيغودو already once لا غودو كابو سوري تيسي ميجرا يتوي تركي تيسي موافتا نو هنجوني أمو تركين اللي ما قبيستي دفتي جتنا فقط وقالا كالار واني تركين جتشاجي تمالي ati kharabahara barbada khuro takka anumatu ana jara ma wete kharabahara ni qaba khara maqdisho khara tisifin jara anatu garantora taha Somaliland di makan dain dubi Somaliland di DCT anatu si godada akam has wani Ismail Omar Geleda Somaliland di jalan bisu da aftajora si khadne jeni bar أبي تجرّا يسي سنجني نو سنجني توي I think exactly أكما بيتي دبي جابوتي داسر smartly نو سنجين أدو يسي سنجين إراها في سنتي إراها فو برباتي سادة توي because proposally أردوغان لولو إليتريا سنيلي نيهان كيسا توي لولا إليترا سنيلي نانكس because يو تركي خور التاني ورانا ساكت دي في سوق أبخا أساب جيخانا اللي جلافو قبا ولي قال لا يو Somali تولي جلافو قبا سودان اللي دي سوق أبخا because تركي وني يتر أنا سيخانا نانا أمو وني تركي دانجليني جراتوي وني تركي دانجلين مالي أبيي أمر ركور شاد وقتي بيتي خربهاراتي مو بيته مو كم يناغ مو خرجيو بوليتكسي داتي أبيين توجه جرانا غافة درجيدا نميشاتو بيته جارتي درالك أبنبر قدريتي إيسا مرتي مننجرتو أوروتيس خشتين فيدو خراتو لما خانا بيلتي سميتي خا قياتك دبيتي آريدو في بيتي مننجرتو سين
روبا خيسا بوتي لانه في بوتو اساسا سري قبتي به وتالي سري اساسا خرفا بليسي ولي ساق ابتي على تاي ايغو جراچو هاغي سي نفتو سلالي فورينان دبي امتي بكدو وسيديها وسيني توجي قام فارسي كسيت افو ولي لفانتو ايغو جرو غاشي نفتي ما تبرر ايه لفدر بيتي مالتا تقولين قدي بيتي تباني توي نما دفو هنداو جارسي مال غدا ديما سريكي يلالا وجا بيتو سرينا سرين تورف ام بيتي لاغمتي منك يديتي توفيكي يافي كلو بيتي كوبيدان سري سري كلا غوتي جاي توي جي غسيسه انت لا تكمت منك كلا غوتي يعني غا اولي اساسا نرا سري بيتي خرفان خوبه خرفا داتينغا بدي سنين لغاني سي لي بدي توي هوغا سني سي مالجتي دبين سريتي متي دبين سريتي متي اكا جارسي سي سري ترى لك كلا ولني بيتي توي دبين سري متي يتي جانجاتي مخماسه منان نتولمت اردوغاني وني جنوني أبيجي ودي بيتي بوتي إساتين إليترا قبو وطالو جروف سومالي لاندي قبت وطالو جروفي أديرو دبين بورتي بيتي يتوي دبي تابا بيتي جو بوليتكسي أولانتوم ما قام هنديفتشو فدو جراچو غاف أفريقيا قبتي قام نخون قام موتوم ما تانا بيتي جراچي سا جرو يتوي مالي إثيوبيان ركون شيء خنامتي يتوي ركون شيء خنامتي وني أردوغانس بيهو كابو أبو خلوانا تخلو بيتين واتو بقى جمدة بورتي خنو سيارك هاي أديرو أما بورتي خناجيتي أبيجين بيتي بورتي خناجيتي تبا غافا أفريقيا خيسا باجتي وخيادو تاتي دوغورتي يتوي نو شو غاودي أبيجين قد وطاو مالو غاني أردوغانس يفتين تكو أركا فوديتو زيارة دخلتي وجه مغربا فاصلاتي تقريبا أبي لك فدك أواجي أكو قافتيو أصل إشاعي وجه صلاتي دروني فدتي غربية رفي وياري ريتي وداس بيتي أمتي فرا خاسيت وودوتي نبيخا بوكا ودوه إخاك إبلاس نبيخا نصلاتي سيني أردوغان في دربوسه كل أنو ركوا كنا خيسان جرا جاني شو أنو دخلت المخن الإسلام وجرا دبيجو بوليتكسي تناس دخلتهم أوفنا خاديرو هي إيمان هي أكوان إيمان هي دوي فديتين تبا خلاص دوي فداتي ننيميني أتي بورتي سيسو مجاري فتيها تينها جامع أما قبيدو بچون دندور سو تجرى حياة سنجنن ترك ونيدان إنو حياة سنجنني هنفدو سنجنني فدا سنجنن جبوتي دان I think أكما عمر حسن عمر إسماعيل قال لنا أفا خبجاتي فرها باستي خاطرك اللي فرها باسا نفسي أردوغا وانيجي جيرايو خناجت تنتاتي I think يو فوتو بوجهو تاتي ملي يو دخطاني مغربو جسالاتو تاتي ملي أتشي I don't think so مالي فوقا إنه إثيوبيان في ربيران قبضو يتغيرون ما تنخيستي تطيارة دي دمنا ما خنتو حتى كان لوجي كانوا حلالو يتوي دن أبي بكابي سنفكايتي غرغاسا كناتي في أرجا كنا خاكا محمدو دواي خانا إيسا في دتاي توي جيرو محمدو دواي يوم اتفوفني يوغاني I don't know محمدو دواي كفادي غابا توي كفادي غابا غا نفيس أما خانا يو أبيين بلچنان خيسو مچيسو باتي توي تركي يرو أما تنا خيستي وعلما كليلا سرفيتي سومالي لاندي را بيتي في دبي سوداني رتي ملتي فتشوني ملا غا أكم قولي تنا خيسا باها خنجو نلا الله يتغيرو تمو غباب دو توني جنون أبو أكما بيتي إسماعيل عمر قيل لي سنين يسي سنجيني نو سنجيني قال لي تمخريبو جسالاتي
nanimin wifajiiti gani beeytaatti hasaasiiti wagaggadhiisii jennaan. Ammoo gaa viizitii kana booda Abiyyiin hulii dirree bahee waa lama yoo godhu taate Turkiidhaan waliin bu'an. Lafa jala meebii Somalilaandii hojii oofachuun isaanii mala. Sudaanis lafa jala waan oofuni oofa. Haa taatu ammoo eega Erdogan bira dhufe booda at least minimum wanni Abiyyiin waa sadii beekadhamma. Erdogan wanni fidee dhufe na hojii dhaabbadhu. Yoo na hojii dhaabbachuu hin dandeenye na dura dhaabbadhu dhukkeessa haasaa. Yoo na dura dhaabbachuu hin dandeenye na biraas hin dhaabbatin na duraas hin dhaabbatinidha. So gaa Abiyyiin tam godhaa yoo kajettan taate si biraas hin dhaabbadhu si duraas hin dhaabbadhu mataatii jechuudha. Si duraas hin dhaabbadhu si duraas hin dhaabbadhu si biraas hin dhaabbadhu akkasitti hawalii galluudha. Tana Turkiin gaa harka lamaan fudhattiidha. Yoo Abiyyi taraa taniif birallee dhaabuu dadhabde Abiyyi yoo dura dhaabbanne jaara hapi yoo biraas hin dhaabbanne. Gaa viizitii kana booda hoohii hoggaa enne viizitii kana booda gaa United Arab Emirates dhuftee subii wajjin salaatti Abiyyi wajjin ilaallaa jechuudha. It's something waan waliin arkuteen. I think Iraan tureen saa dubbii Turkiidha. Wanni irra tureef gaa dubbumaatu dubbii jabduudha. Tanaa gara biraa kun gara beetee Geetaachoo Kheriyaa fi Saadiqaan Alulaa Salamoon Firiyoot dubbii beetee dubbii khaabaa kana dubbii Tigraayillee ilaaluun gaariidha fakkaatti. Meeshaa ol feetanii kana gaa waan lolaa akka gaarii xinxalee jirra. Yoo Rabbiin fedhe gaa torbaan kanaas irra deddeebineeti isan hubachiifna. Ammoo mee nuti ija Oromootti Geetaachoo fi Saadiqaanii fi Kheriyaa akkamiin ilaalla? Maal jarri kun kalee eessa jiran arrammoo eessa jiran jennee ilaaluun barbaachistu na fakkaatti. Ta duraa Saadiqaan haa jalqabnu. Saadiqaan jechuun nama beetee Finfinnee cabsee wayyaanee akka dargii injifattu goote keessaa tokko jechuudha. By the way, Jeneraal Saadiqaan amma Tolosaan dhalootaan raayyaa silaagaa yoo Oromoo saniin jedhamantanii jechuudha. Yoo Oromoo saniin jedhamantan. Geetaachoon amma yoo Oromoo ta'e eenyu ta'a jette tokko na gaafate. Geetaachoo yoo Oromoo ta'e sooddoon ni fakkaataa jechuudha. Inni Oromoo irraa illee sadeen sooddoo keessaa warra Jiddaan na fakkaataa jechuudha. Mee fuula isaa ilaala. Guraagee sooddoodhaa san fakkaataa. Hatta loqota isaatii fi physically dheerinni isaa. Kheriyaan Oromoo keessaa I don't know Kheriyaan eenyu. Isi akkasutti bira hota. Saadiqaan hoggaanne I don't know. Manguddoo Jimmaatis ma fakkaataa jechuudha. Manguddoo Jimmaatis ni fakkaata. Saadiqaan ammoo jarri lamaan kun Oromummaa isaanii irraa shakkuu hin qabnu jechuudha. Maybe afaan Oromoodhaa maatii isaanii beekuun isaanii bara. Haganas jechuu haganas beekuu qabna. Maaliif hagana dha'uu maqaa dha'uun nu barbaachisa? TPLF jechuun akka Arsenaalii jechuudha. I don't know. Chelsea whatever. Achi keessa taphattoota beektee biyya ofii jira haala irratti fidachuu jira. Amma Kheriyaa yoo fudhannee traditionally namoota akka waan beektee hijaaba qabdu ta Islaamaa tana TPLFin gaafa qabsoo keessa jiru hin qabu jechuudha. Dhalaan isaanii ta afroo filattee qumxaa hidhattee deemtuu jechuudha. Caantaa hidhattee jettee waraana jala deemtuu jechuudha. Gaa dhalaa hijaaba qabdu tani battala wayyaanee wajjin dhufte waan agarree jechuudha. Woo agartee mee warri agarreettan takka kana hanna. Warri agarreettan lama hanna. Wayyaaneen gaafa biyya teenya dhuftu namoonni yaadattanii warri yaadattan dhalaa hijaaba qabdu. Ta hidhattee isaan wajjin gaararraa dhuftee jirti hin jirtu. So gaa akkana jechuun gaa loojikaan Kheriyaanis gaa eeguma jarri kuni Finfinnee dhufanii gara aangoo dhufanii isiinis gaa isaanitti makamtee jechuun dandeenya jechuudha. Gaa wanni galmee haadheetiin ilaale
warra namoota sagalan beeytee hojii raawwistoota gurguddoo hoggonoota TPLF keessaa Khairiyaan takka jechuun nama tuffannu miti Khairiyaa Ibrahim nama beeytee ammas aarsaa kafalee gaafa kaayyoo siirratti ciccitee waliinuu hidhamteetu jechuun hidharraa baatee jechuun iccitii isaanii takka illee baafnu so uummataan ija gantuudhaatiin ilaaluun dogoggora fakkaata jechuun isaanu ija gantuudhaatiin ilaalanii jechuun Khairiyaa Geetaachoo fi Tsaadiqaan jara kana galatooma waan agarree jechuun dhalaa qubxaa hidhattee afroo rifeensisii baaha akkanatti beektee filattee deemtu malee ta hijaaba qabdu ta isaan hojii gaararraa dhufte nagarre so Khairiyaan eegasuma isaanitti dabalamtee naf fakkaata jechuun I'm not sure warri sirrii milaan jettan ani hagaan danda'u galmee ilaalee exactly bara kam seente kajuusanii arkachuu hin dandeenye fuuldura isaaniif ilaalee deebi'a ammoo haga isaan hojii turte amantummaa fi antummaadhaan isaan tajaajiltee jirti yookaan honestly she was a star gaafa beektee hadhootu san gaarallee dhaquu baattu hidhamtee aarsaa guddaa kafaltee jechuudha ragaa isaanii bahuu diddee iccitii isaanii qabattee so Khairiyaan honestly I have great respect jechuudha kabajaa guddoon qabaaf Geetaachoo sogaa fudhanne qaalichi sadeen sooddoo kuni Baalchaa Abbaa Saafoodhaa kun Baalchaa Raddaa Raayyaadhaa kuni akkamii yoogaanne by the way maqaa Raddaa kuni sooddoo keessa jira jechuudha Raddaa nagaadee tokko yaadadhe Raddaa nama jaaditi markaatoo keessa jira hayyee duba Geetaachoo akkamii yoogaanne Geetaachoon gantuu mitii hoggaa ilaallee honestly gantuu jechuun nan ulfaatti jechuudha maaliif yoogaanne Geetaachoon nama beektee eega isaan biyyatti galanii bubbulan booda akaadamiksii keessaa yuunivarsiitii barsiisaa isaanitti makame jechuudha warra gaararraa dhufee miti guyyaa keessaa isaanitti makame duba Geetaachoon kun gaafni ilmi namaa itti fattanamu jira jechuudha qorannaan isaa maali gaafa Abiyyiin gubbarraa Shaabiyaa asiin faannoo asiin beektee waraana isaatii fi humna addaa isteetota sagalanuu fuudhee dhaqeessanii Raddaan Jimmaa okay inni qorannaa jechuudha ammoo dheeraadha inni sooddoo fakkaata namni Jimma fakkaatu immoo wanni dha jettanii manguddoo Jimmaa takka jira tadii ambeehu Tsaadiqaanii fakkaata warra Jimmaadha duba gaafa sanii jechuudha gaafa silaa namni dheessuu harka hannatu harka kananne jechuudha Geetaachoo bad nama hidhatee gaara dhaqee jechuudha gaara dhaqee lolee isaan wajjin maqaletti deebisee jechuudha sogaa namni kun gaafa silaa beektee hadhaa hamtuu san nama waliin beektee habbuuqatee jechuudha kanaafuu akkuma lafarraa haadee beektee gantuu jecha jiru sanillee Geetaachoodhaaf beektee ni madaala jee hin yaadu jechuudha Khairiyaanis akkasi Tsaadiqaa yoo fudhanne nama waggaa 17 isaan hojii qabsaa'ee nama Finfinnee cabsee dargii isaan akka bu'uun godhee ol naqee jechuudha maarratti wal dhabanii Tsaadiqaan kajal qabdu taate rakkinni TPLF dhaa maalii kabuuraa godhannu TPLF ilmaanuu abbaa lafaatu hootaa fi hofoo ofirraa baasee qumxaa hidhatee ilmaan cunqurfamaa fakkeessee jechuudha irraa sanii deebi'a ilmaanuu abbaa lafaatu maarkizimii fi leelizimii yuunivarsiitii Finfinnee dhufee baratee uummanni keenya cunqurfamee jedhee
kaakulee godhatee garaan godhaa dhufuudhaaf beekteen naashinaalizimiin Itoophiyaadhaa gaafa Ihaappaan facaate sani faceensa Ihaappaa san keessaa TPLFinis uumamte jechuudha. Hoggaa TPLFin uumamtu qabsoon hedduu guddaa qabxuma warra fiidaalotaati bara. Kabajumoo wajjin jechuudha. Teenyaas barjooluu abbaa lafaatu oofee jechuudha. Wannummaanuu beektee ol godhatteetu ati dubbachuu hin dandeenyeef sanii jechuudha. Kaampiin teenyaas kaampuma ilmaan abbaa lafaatiin gaggeeffamaa turte yeroo dheeraa. Kaampiin Tigraay sani. Sogaa khootaa fi shamiz ofirraa darbanii ilmaan Suyyuun Magashaa faadhaan Mallas Zeenaayiidhaa sogaa fudhannee jechuudha. Akaakayyoon isaa nugusaa jechuudha. Sogaa seentimentii Royal family keessa jira. TPLFidha. Haga ideologically ideologiidhaan beektee egalitarian fakkeessitu malee. Warri haanuu hoggaan egaa warri haani warra beektee ifitti idaanii jechuudha. Aggaaree hojjannee irra bareedaa akkuma TPLF keessa aggaarota jira amma Geetaachoon aggaariidha. Raayyaa irratti daame even Taaddasa Warradaa aggaariidha. Kheeriyaan aggaariidha. Walii galaayyuu gaa amala TPLFin qabdu keessa yoo isii gooftaa goote nama kana hundaa hammattee deemuu ni beekti waan nuti hin beekne ta'e isaan beekan keessa yoo isaan gooftaa tahan nama ifii ergatan kana wajjin dinqaf bira kaayanii jechuudha. So psychologically safety net is uumanii akka atiin kun beektee keessatti hin alagoomne akka isaan kanan ganne isaan waliin bubbultus godhanii jechuudha. Jarri laafaa miti jechuudha. Jarri very wanni hottee duudarraatti addaa jara keenyarraatti addaa kan hayyee wanni isaan nama ergachuu ni beekan. Rakkoon isaanii maali hoggaanne namaaf ergamuudhaaf ammoo qophii siinii namoota qumtaas hojii dhataa baru. Jarri keenya barga amma yoo fudhanne jechuudha. Yoo fudhanne tiyya baadii sanaan injiina hoggonoonni keenya ilmaan abbaa lafaa hoggonoonni Tigraayis ilmaan abbaa lafaati. Garaagarummaan hoggonoota keenyaatii fi garaagarummaan hoggonoota TPLF maali hoggaanne hoggonoonni TPLF uummata fi fakkaachuudhaaf muratanii jechuudha. Khoota ofirraa baasanii qumxaa uffatanii caantaa hidhatanii uummata isaanii fakkaatanii jiran. Keenya khootaa siin baafanne khofoo siin baafanne arraa kharabaata hidhata jechuudha gaara keessa taa'e. Walii galaayyuu. Ajaa'iba taatee isanii tuqamu. Waan ajaa'iba taate keessa khadaamaa biyyarraa fuudhanii akka dhaqaniif ni beektanii jechuudha. Hoggonoota keenya Asmaraa turan khadaamaan biyyarraa dheexee fi jirti jechuudha. Yebee saraatanya isanii galaayyuu. Inumaatu culture beektee keenya isaan xiqqishoo culture revolution gaggeessanii jiran. Ilmaan abbaa lafummaarraa gara beektee cisanyettiif gabbuusanii uummata fakkaatanii qabsaan TPLFin wanni beektee wanni godhatanii jechuudha. Jarri keenya ammoo khootaa siin baafanne khofoo siin uffanne baafanne kharabaata siin hiikkanne akkuma kabajaa isaa tagaafa abbaa lafaa san abbaan isaa qabu san inni irrallee uummata gabroome keessa ni fadhaa jechuudha. Silaa dheexanii miilarraa dheexanii ni fadhaa jechuudha. Walii galaayyuu. Keenya kun taraamaa miti rakkina guddaa qabaachuu. Asmaratti nyaata gootuuf tawaxii gootuuf fudhatanii dhaqanii jechuudha biyyarra. Walii gala. Amma hedduu haasa'u fadhu malee saraatenyaa biyyarraa abaluu saniin jiru saraatenyaa biyyarraa gaafa beektee wanni hoggonoota gurguddaa akkasii miti hoggonoota keessa turanii
warra biyyarra saraatanyaa biyya fi fudhatanii lafa baqaa dhaqanii saraatanyaa san wajjin akkuma lafa baqaa sanirraa biyya sadaffaadhaa warra dhufe hin beekaa jechuudha. Akkasitti gaa saraatanyaa san heerumaa rabbii si bilisoomse jechuudha. Walii galaayu ewer khaajarra kejaas waa abbaa lafummallee abbaa lafaa guguddoo asanii jechuudha. House of Lord jaanii abbaan lafaa hogganoota keenya yoo beektee London dheeytan malee agartanii jechuudha. Yoo London dheeytan ni agartanii. Keessan hor oofsisinaa jechuudha. Warri TPLF ammoo hoggaa fi hogganu si wajjin ergatu wanaas dinqa kaayaa jechuudha. Walumaan dinqa teessan kilaasii saniin dhumu kharabaata sirratti ni dhatu. Amma gaafa wanni dhufu eenyu hogganoota isaaniitii fi waraana isaanii adda baasuu hin dandeessu gaafa gaararraa dhufan. Hundinuu beektee afroo yoo waraana gubbaa injijii qabaatee hogganaas injijii ni qabaa, yoo waraanni beektee injiree qabaatee waraanni injiree qabaa wal fakkaatan jechuudha. Keenya waraanaa fi waliin fakkaatan. خيجي ولي فكات كادير رب سداد هم تلون دبسنا أشوي خيجي ولي فكات هاي جيتات شورد دادا خيريا في صادقان أبيته إسانو أفهم قوتا ثاني جنتون جانيني أشوي ناو أسادي بنوكام هاي جرا خنا قوة كنا كيني ألولا سلامون جتوني ورا على جرورة his opinion maker jechuudha nama team hechi dhaabuudhaan TPLF akkasii gargaare arra eessa dhaabbachuu jiru gaanne arra warra TPLF qeequrraa tokko jechuudha Alulaa Salamoon. Riyoot Tedros amma Riyoot miidiyaa haa qabu sanillee nama akka malee deeggaruu jechuudha. Eenyu TPLF ini warra balaaleffatu jechuudha. Amma gaa jara shana kan ugaa fudhanne diaspora fi public opinion geeta Alulaa Salamoon fi Riyoot irraa fudhanne hoggansa TPLF irraa geetaachoodhaa fi Saadiqaanii fi yoo Khayriyaa fudhanne hummaan nu garsiisaa gaafi jettuuf I think TPLFin taraa duraatiif waan inni hin beekne challenge inni hin beekne itti dhufte wajji rakkataa jiru keessaa maali ogaanne araarri lola keessa seenanii lola san keessatti survive taane jechuudha. Akkas waa jennume yoo caban jennee isin fudhattanii so survive taane jiranii ammoo ogaa survive goote manxattuu isaaniiti abiyyi jala kufaniiti yoo cabanillee jechuu baanne abiyyi jala kufanii jiran because abiyyi mootummaa federaalaati caasaanuu isaa gad jiranii jechuudha. You have to understand that haga fadhanii loodoo jabaatanii nuclear illee qabaatanii caafama beektee biyyattii keessatti isaan always jala jiran malee gubbarra ta'uu hin danda'an jechuudha. Irraa isanii deebi'a odoo nuclear Tigraay qabaatte caasaa beektee heera biyyattii keessatti xiiloo isteetni tokko mootummaa naannoo Hararii qabdu san qabanii jechuudha isaanis. So caasaan abiyyiin always olaantummaa isaa mirkaneeffachuu danda'a. Hayyee Pretooriyaatti ogaa dhufanii wajjahaa son mootummaa federaalaa isaan ammoo mootummaa naannawaa taanii wajjahaa son. So akkanaa jechuudha malee akkanaa miti walqixaa miti. Caasaatu walqixan goon. Hayyee waliigaltee uummata san keessatti hoggansi jijjiirameedha. Wanni abiyyiin achiif godhe guddoo keessaa maali ogaa inni jara kana waan beekuuf gaafii ilmaatu jabduu jirtu abiyyiidhaatu TPLF beekamu TPLFitu abiyyi beekaa ogaanne TPLF abiyyiin beekan odoo beekanii waaqatti galchanii jechuudha. Akkatti abiyyiin beekne saniin abiyyiin dura wanni bira dhaqee jechuudha.
nama sadii dubbisanii nama sadii khabiraa dhiisa nama hedduu jaase nama sadii jaase tokko Saamuraadhaan beetee wani jeeni biyya tana ihaadii keessatti ihaadii keessarraa guyyaa tokko namni beetee biyya tana Prime Minister ta'uu ana mudhii hidhadheetiin dalaguu jira gaafa tokko Prime Minister gaafaan ta'e ati beetee badhaasaa sii kanneetiin akkaataa immoo na eedi kanatti akka amma ati na gargaartanittiin boru galata kiyya sii galchaa jeeni haasoo ijoolleedhaa jeetuu hoflee ishi jee bira kutee jechuudha malee abiyyiidhaatu Prime Minister ta'an wanni dhaafuun galle jechuudha. General jettaniin Saamura funta Saamura yonis fungalle tak abiyyin beeka wanni saniin joofu lammaffaa abboo Sibaat Naggaa bira dhaqee jechuudha. Sibaat Naggaa hojii ta'anii haasawaniiti haasoo keessatti maaliif waan jinniidhaa hojii haasawanii naan galle jechuudha. Interview beetee abboo Sibaat Naggaadhaa godhe keessa ሰውዬ አንድ ቀን እንዳው ስንወያይ ነበር። በውይይታችን ውስጥ አብይ ሁሉም ሰው ጂኒ ያለው አለኝ። ያውም ደግሞ የሱ ጂኒ ከሁሉም ጂኒዎች እንደሚበዙ ነግሮኝ ነበር። ግን አንድ ቀን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆናለሁ ሲለኝ እንደ አፍጥቼበት በቃ ምን ለልጅ ጤና ያለውን ብዬ ሄድኩኝ። ሶጋ አቲስ ደጌሰ ፈያደ ጂኒ ነሙ ጂኒ ቀበኒ ጄ አብይ ለከስና እንጂ ነሙ ጂኒ ቀባ ጂኒንቲ የሞተ ይረጀብዱዳ ናንጄና አሞ ኢሳኒስ ፕራይም ሚኒስተር አንታ ቲሜጅራቸው ይሄን ወጥቶክም ሲሪየስሊ ሰደፋ አብይ መለሲኑ ጄጃን መለሲኑ ጉያ ተካ بكخي خلبوه على سافورسي بافتشي ساجد سوغا تي بي ال اف ابي تي بي ال اف بيخمو تي بي ال اف يداتو ابي بيخمو ابي تي بي ال اف بيخاو غان I think ابي تي بي ال اف كغاري بيخا because isan kesa guddate bikatanan gas je timate they never took him seriously akala chunga isan gurba hanan bekhani gawabida aw ammo wali bira wete interesting ite odo abiyin abaw kesa mesesete jarabaw khenya hanan wete ni odo je ne kam godani masgafi dande se bekada بكي جرخي نخوني بيتي خوفو خوتا أبا لفا كاي نفسني جو أبيين أدو أباو خيستي جئني قبل إسارة چوكور سبافتي يچوية أمو أمان نخون حاجة تكو خيستي ديمقراسي بانسي نما قباني بيكاد حاجة تكو هاي أبيين غامال غوده لكو بيساني بيخا يچوية TPLF أجاري ساني خنا بيته ورا برا خلق أبتني وجين كمتا وفتني أنت هيدتني برباسو فتني وجين دي مكانا أدج أب سوراف أفتولم ما يساني ساني دي بيسو بربادين وان درجين قولون دنديني بر وان درجين قولون دندين كيسا جولي إلمان أبالا فاتنا تبيتي أرد ديمقراطي في قوتي تانا الدباسون دنديني ميسيس يادا خدنا دايتو يمي غافين كيا أبشالومان أبي دا إنجفنون قدوان أبيين بيتي TPLF رت إنجفته خوارانا الرأول خبيتي psychologically أما خاقول قول بيدا نفكات هايتوش مالغوري TPLF خيريا وني كسيت أنتم ما يسي غرسيفته أنتم بس يقصفته هدمته في أرسا قداس انتخابته في وري TPLF هم بيكدو دينك سي خايتي أمن سيسجرا إذا بس psychological factor بيكد أمن سيسيتي بر نمي تكو يو في يو أنت كتي أمن تي ألوبوتي سين كونش أتوجا نسوا
lubbuu teetan qusattu jechuudha. Ogaa waan takkatti amante. Yoo waan takkatti amanii lubbuu miti yeroo teetuutti kan ni tuufi jechuudha. Hayyee Geetaachoo Raddaadhaa akka goggogee nagarree gaara sakkeessa lubbuu isaa kanneen wajjin fiigee waan ni fakkaatu laala. Murannoodhaan bar waliin qabsaa'e murannoodhaan. Arra Geetaachoo Raddaa maaliif waliin qabsootti fufuu dadhabee yookaan yamboodarra sanii filma. Saadiqaan nama biiliyoonaraa jechuudha nama warshaa qabu. Warshaa raayyaa biiraa raayyaa jaan qaba. Biiliyoonara ammaan duraa'uu dubbii elektiriyaa hararratti wal dhabanii ari'anii malla zeenaa'idhaa soorama isa baase dubagaa maaliifi beeka dhugaa bilchinni nurra caalanii isa jira jechuudha. Amma Saadiqaan ni soorama baase malee hin ajjeefne jechuudha. Maaliif Saadiqaan hin ajjeesin hoggaanne expose godha laal. Isaan kun dimokiraat fakkaatanii jara kana raayyaa kanaas isan Tigreedha jaanii amansiisan isan Tigreedha jaanii amansiisan. Khayriyaa isaati Tigree jaanii amansiisan. Hawaasa amma gaayoo Saadiqaan kana soorama bira kutanii akka jarra keenya nama godhusan yoo godhanii jechuudha. Jarra keenya waaqa nama galchaa. Yoo Saadiqaan waaqa galchan ummanni Tigraay kuni aggaarii kun hundinuu duraa duta. Duteetu duraa beektee dammaqaa jechuudha. So Saadiqaan wanni dhiisaniif ammoo to'atanii jedhe beekan. Wanni gad dhiisaniif akka namni hirribaan kaane. Hayyee dubagaa biliyoona odoo qabuuti Ameerika irraa dhufee ta'isaa bar wanni ajaa'iba nama godhaa keessa Tolosaan dhugatti namni keessaatu jabaan ni jiran itti fakkaatu. TPLF kana odoo walitti qabne cuunfine. Namni Saadiqaan ga'u isaan keessatti nafne. Khayriyaas nama laaftutti hin fudhatina. Geetaachoo Raddaas nama laaftutti hin fudhatina. Afaan TPLF bar Saadiqaan yoo beektee jeneraal waraanaa ta'e jeneraalli ololaa ammoo Geetaachoo Raddaati jechuudha. He's not easy person. No, it's not. Bara amma nama haasoo beekuu dhabanii bara amma nama isaanii dubbatuu dhabanii jechuudha. Hayyee jeneraal Saadiqaan gaa amma gaafin guddoon jirtu Saadiqaan maallaqa biliyoona qabu san dhiisee biyya alarraa galee isaan wajjin gaara seenee lole arra muuxa kamtuutu dubarratti beekte isaa fi wayyaanee duudaa garaa goree yoggaa jangaa dubbiin qulfiin jabduun beekasa jirti jechuudha. Khayriyaa kaleessa beekte kaleessa ciccitee hidhamte tuni arra maaliifi TPLF garaa jabaatteen dubbii jabdu. Geetaachoo Raddaatis inni faan beektee nama haraaraa hedduu qabu. Haraaraa san hunda obsee farshoo obsee dhalaa obsee isaan wajjin gaara keessa seenuu jechuun beekadhu Geetaachoodhaaf sakrifaayisii laafaa miti. Geetaachoon duriyyee magaalaati jechuudha. Bar gaara tarma sana seenee malee umurii isaatu gaara seenee beeku jechuudha. Gaara biti baadiyyaa dhaqee beeku Geetaachoo Raddaadha. Walii galaayo gaara miti baadiyyaa dhaqee beeku jechuudha Geetaachoo Raddaadha. Dubagaa namoota sadarkaa kanaan arsaa guddaa dhaaba kanaa kafalan arra maalii fi TPLF irraa beetee hafanii yoogaanne taraa duraatiif Abiyyiin TPLF irraa saaqee agarsiise. Wanni guddoon inni expoosii godhe maali? Jarri hoota jijjiiratan malee qumtaa uffatan malee ilmaan cunqurfamaa akka isa yaaddanii mitiidha. TPLFin kilaba beetee kilaba warraa ilmaan abbaa lafaatiidha. Geetaachoon Abiyyi jaalateeti miti. Saadiqaan Abiyyi jaalateeti miti. Khayriyaan Abiyyi jaalateeti miti. Wanni irraa hafaniif Pretoria irratti bolola isaanii guututti arkanii jechuudha. Abiyyiin akkam godheeti TPLF saaxilee yookaan isaan keessaa namni capable ta'e kana goshee godhuu danda'u. Anyway inni Geetaachoo gara aangoodhaa fiduun dhukkuba san keessaa baasee jechuudha. Waan gara dhoofattee
warra angoofen demokraatii fakkeessan hundaa'u atik armo battanjeetiyat waliigaltee Pretoria sani waliigaltee abiyyiidhaatii fi waliigaltee TPLF fi mootummaa federaalaatiin jarri kun hoggaa Maqalee galan qalbii cabanii jechuudha. Yeroo meeqa wanni dhufee jechuudha Dabratsiyoon. Gaa hogganaa dadhabaa hoggaa gaa seenaa TPLF keessatti hogganaan dadhabaan dayyuusni irraa booda Dabratsiyoon jechuudha. Haji Dabra Birhaan. Duba gaa namichi kun Abiyyi bira dhufee waan feetee si godha Geetaachoo waraangoo fuudhinaa hanni jeeni jechuudha. Gaa maybe hoggaa inni gorora akkana yaasee dhargodhee Geetaachoo loo maasittee hee hoggaa jeeni waa hedduu haasuun isaanii malaa jechuudha. Akkama Epstein namicha beekte nama meeqa viidiyoo fi footoo haasee addunyaa tana saaxile I think Abiyyiin beekte viidiyoo irraa maruun isaanii malaa jechuudha waan irraa eeggataniin خبر دبين وان أبيي دلقيتو خيريا في صادقاني في Geetaachoo Raddaadhaa TPLF irraan bisee jechuudha. You have to understand. Akkuma itti mijarree kan raafan jechuudha. There is something that they don't know. Amma kabeekaniif amma bara inumaatu Abiyyi ol namni lolu jiru isaanii jechuudha. Khayriyaa Ibrahim faa bara as chukkaa gizee waajii itti awwajii hidhii itti jara kana waliin qabi. Geetaachoo jara kana waliin qabi hidhiidha. Jarri Tigraayummaa jibbeetii beekadhaa no jarri Tigraayummaa jibbite amma ammoo gantuu ta'aniiti miti. Waan duraan isaaniin galiin taarra isaanii galtee jira. Leadershipin TPLF dha wanni tu waa'ee uummata Tigraayii miti dhaatu isaanii gadamma. Kilaba amma maafiyaa namoota dhuunfaa muraasan hogganamtu uummata Tigraayii illee beektee fi isaanis gawwoomsitee qabsootti fuftee dhamee takka takka rahanna harwarra jira. Hubannaa akkami wanni harmarra jira yoo sirri jirtee takka takka naanna yoo dogoggoree si dhaabbadhaa lama naanna. Gabaabinaan uummanni kun rakkoo TPLF keessa jiru. Somehow beektee ifiifis arkan. Abiyyiinis expose godheen. Waan wahii takka ta'uu hubataniini jarri kun TPLF irra abdii kutate malee TPLF ganan jechuun ni ulfaata. Pointi xiyyaa ganu guddaan. Qabxiin xiyya guddoon Khayriyaa Ibraahimii fi Jeneraal Saadiqaanii fi Geetaachoo Raddaa lakkoofsi irra guddaan ijoollee raayyaa guutumatti keessaa yaate. Ijoollee indirtaadhaa keessaa baate. Amma wanni hafe beektee even Jeneraal Taaddasaa warra daadhaatu warra ilmaan abbaa lafarraa tokko miti jechuudha. Inni sarkila alarraa dhufe isaan hojiin jiru. Maybe Jeneraal Taaddasaa warra daadhaatu gad dhufuun isaanii malaa jechuudha. Gara Finfinneedha. Sogaa TPLFin taraa duraatiif injifannoon Abiyyiidhaa TPLF gubbatti maalii hogganne qumxaa irraa baaseeti caantaa irraa baasee rifeensa irraa hadee hoota abbaa lafaa hofuu abbaa lafaa karabaata abbaa lafaa hidheeti garsiisee. Sogaa warri TPLF dhugaa isii hubate addunyaa kana hundarrattu itti fincilaa jiranii jechuudha. Itti fincilaa jiran. Warri miidiyaalee isaanii hunda laalaa jechuudha. Arre guddaa miidiyaalee yoo wanni taate malee amma gaa warri isaan dura dhaabbatuun jiru namoonni aggaariin ta'in jechuudha. Warri akka amma Alulaa Salamoonis itti garagalanii jechuudha. Alulaa Salamoonis walitti itti garagalaniif bar maafiyaa jechuudha jirani. Amma guddaa miidiyaan hoggoloonni kun maafiyaadhaadha. Kijiboodhaadha. Qumtaa fi caantaa barabaasoo uffatan jechuun miskiina jechuun mitiidha jarri kun. Jarri kun aktarootaadha. Ati warra duraanii isaan wajji hafe keessa wanni qofa biratti hafe na fakkaata. Khazaaraa miidiyaadhaa san.
خزارة ميدياتي مالي جري خان زارة ميديا جلافون دندو وني جرى لفلي في إني نسي فيه إلمان أبا لفاسل راتوكو يتوي ولوبننا فقط دبي وني كلا جاتو نور باچستو في akka Oromootti akkamiin ilaaluu qabna gwaanne I think akka Oromootti Geetaachoo jechuun jeneraal Ololaatiin saniin jee TPLF keessaa bahu jechuun barkaadhu inni Ololaan moonee jechuu Abiyyi bira dhaqee dheene sana don't care abbaa fadhi biraa wadaqu fadhu biyya alaattu adeemu jechuu inni wayyaanee keessaa hafu jechuun Huli beite tabtabaa qofa huli hafee jechuun they won't able beite arraba dheeraa itti nama qalbii cabsan hin qaban jechuun it's a big loss lammaffaa General Sadiqaan amata dabre I think economist taatu New York Times taatu beehu gaafa maqalee cabsanii seenan jara hana gaararraa deebisuu keessatti General Sadiqaan amma tolosan shori ni tabate lafa miti jechuun generally akka Sadiqaan even Africa keessattuu Africa keessa jiru jan waan anjee miti jechuun waan anjee miti generalota irra addunyaa gubbaa jiran yoo generalota Israel warra 1967 fi wete araba guddaa hana daaraa haqee mushidaanii fi generalota gurguddaa gaafa saniitiin tokko ta'e malee honestly nama tuffattumu is very academic as well nama barataadha gaafin kiyyo Khairiyaan Sadiqaanii fi Geetaachoo Raddaadha dhaaba akkana fuuldaa qabatanii jibban kanarra odoo gaafa san waan arra beekan kana beekanii Geetaachoo wajji gaaranii dhaqaahii gaafiif dandeessi beekadha gaafii san gaafadha keessa TPLF dhaa hadhugaasan TPLF dhugaasan tan arra hubatan tana odoo beeytee amasta sadii dura hubatanii Sadiqaan warshaa isaa san cufee Ameerika irraa dhufee isaan hojii lolani seenaahii tak Geetaachoo Raddaadhaa waan arra beeku kan odoo beeke wajji beeytee gaaranii dhaqaahii sadaffaa Khairiyaa Ibraahim waan arra beeku kan odoo beeke ni hidhamtii fi jara kanaaf jettee nagaafattan mee warri lakki jarri kun Khairiyaan silaan hidhamtuu fi Geetaachoo Raddaatis gaaran dhaqu Sadiqaanis wajji gaaran seenu waan arra beekan kan odoo beekanii warri tan takka naanna lakki numa dhaqan warri tan lawala banaanna anamma warra takka sanirraa tokko jechuudha maaliif kana jechuu barbaade it's not about Abiy wanni Khairiyaa fi Geetaachoo fi Sadiqaan Alulaa Salamoon Riyoot Tedros fi namoonni hoddiin biyya keessaaf biyya alarratti wanni TPLF irratti balaaleffannaa kaasaniif gaafii kaasaniif Abiyyi faaktar Abiyyiidhaa odoon taane dhugumattuu dhaabni kun taraa duraatiif lola booda eenyummaa isaa dhugaasan saaxil baate nama miiliyoon tokko aarsaa kafalchiiseeti ammaas hanquma hafee'u Eritiriyaadhaaf fe'amee aarsaa kafalchiisuu deemaa jechuudha Ga primarily amma beete sadarkaa duratti wanni Geetaachoo fi Sadiqaanii fi Khairiyaa TPLF keessaa baase hammeenyuma TPLF tarra isaanii galteedha kun kana lammaffaa hayyee Abiyyi bira dhaquun isaanii toohii eessa dhaqanii jechuudha kaampii sadii jira siyaasaa keessatti siyaasaa Itoophiyaa keessatti siyaasaan Itoophiyaa ootaa jechuudha Oromia Tigraayaa fi Amhariyaa Geetaachoo Raddaadhaa kaampiin Oromoodhaa ta Geetaachoo Raddaadhaatiin beeytee ati raayyaa ati ilma keenya ati obboleessa keenya jettee Jaal Daawit Ibsaa bikkanii qabaa fi jechuudha gaafii kiyya kaafaa'uun bikkanii qabdii fi woboon bikkanii qabdii fi mee warri bikkan qabduu fi Oromoo kaampiin Oromoodha Geetaachoodhaaf bikkan qabduu naan jettan takka naanna Sadiqaaniifis jari lamaan kun keenya jennu of course raayyaa isaan keenya nuti Oromoo doon hunjaani nuti Oromoodha raayyaa miti maali Tigree miti
ummata kana beeytee badii ammaan dura sirra daleeniif dhiifamaa odoo kana jaanii Geetaachoo Raddaadhaatiif abaa'oon dhiroo ni simata gaafiif danda'e jechuudha. Kaafaa oromoo. Hin simatu itti takka takka naanna. Ni simata yoo itti lama lama naanna. Anammoo waan simatan natti hin fakkaatu jechuudha. Hayyee maalayyaa faannoon Geetaachoo Raddaa bara amaarree harkaa isaan fadhu jechuudha. Saadiqaanis. Bikka ni qabani achittoo. Yoo kaampii Oromoo keessaas bikka hin qabaatin. Kaampii beetee Amaaraa keessaas bikka hin qabaanne. Egaa TPLF keessaa bahan. Bikki biraa tamii jechuudha dhaqan. Baraara Geetaachoo fi Khayriyaa fi Saadiqaan lubbuma isaaniitiin turuudhaaf bikki biraan jirtuuf jechuudha. Bikki biraa hin jirtuuf. Khayriyaan faani fiifuu beeytee nama ilmaan qabu jechuudha. Dubartiidhaas. Dubartiidhaas. So isaan kun ayyeetti Somalilaandiitti seenaa. Isaan kun gabaabinaan wanni hagana jechuu barbaadee fi isaan kana diffeen godhuu barbaadee odoo hin taane just fair ta'uudhaaf wanni gaafiin guddoon asirratti ibsuu barbaade kaleessa aarsaa gurguddaa asan kafalaniif dhaaba kanaafi arrammoo maaliif beeyti maaliif keessaa hafanii hajuufi TPLF kaleessa akkatti kaleessa jiru saniifi akka arra TPLF jirtu garaagaraa waan arra isaanii galee jiraadha wanni irraa galaniif tana takka lammaffaa maala biyyi biraa godhanii hoggaanne adeero habikoo biraa dhaqaniitu jireen jara kun nama siyaasaatis beekadha. Irwaatu warra keenya kagalee khabeetii abaa'oo udaan dibee akkasitti haasa'urra jara kun inumaatu haga silaa dubbachuu qabaniif haga silaa jechuu danda'anu hin jenne hambifatanii jiranidha. Haganaan biraa kun gara Somaaliyaatti hoggaa dhufne garee fuullee xiqqoo sanii tuqqee Somaaliyaa Turkiin dhuftee qotachuu deemti. San qotachuudhaaf gargaarsa Itoophiyaa isii barbaachisa. Maaliif Somalilaandii baatee yennaan taanni facaatiidha. Somaaliyaa keessa yeroo ammaa tana keessatti keessaan intarnaalii rakkoo gurguddaa keessummachiisaa jiranii konstituutiona biyyattii jiru jiran filannoodhaatu as deema. So haala rakkisaa taate keessatti Soomaaliyaan jirti. Somalilaandiin beekamtii siyaasaadhaa adduu irratti Israa'eliin harkattee jara kaanis beekamtii naannaa itti dhiibbaa irratti uumaa jirti. Laata Itoophiyaan beekamtiin kannitiif kannituuf wursii most likely gabbaatee dubbachuu dhabuu isii mala because Turkiin hoggaa dhuftee Abiyyiin dubbii Somalilaand irratti neutraaluma ta'a. Biraas hin dhaabbatu duraas hin dhaabbatu ammoo ijaa waluma xaqqasanii jechuudha. Ijaa waluma xaqqasanii kasadaffaadhaa waa'ee investimentiidhaati. Somalilaandiin gaatiqashoo smartii taphataa jiranii wanni smartii taphatan I think boru beebii bal'ina irra deebinee irraa haasa'uu gaarii na fakkaata. Sa'aa olma sa'a takkaa fi cinaa ol asirra jirra. Noofolcha waa'ee investimentiidhaa United Arab Emirates achitti invest gootee jirti. Itoophiyaanis invest akka gootu afeeraa jirti. Haye warri gaafii barreessan gaafii teessan baruu deebisaa sanii kan obsa baru bal'ina irraa haasofne rabbiin fedhe. So dubbii Somalilaandiidhaatis baruu sanii dhufa. Sagantaa teenya taarraa yoo sanii taate nu barreessa. Yoo sanii taanes nu hubachiisa bika irratti itti buuta bika dogoggoruu sirreessa. Haga qophii tana fakkaattu waliin dachaa nutti iddoo isin jaalanna nagaa waaqa keessan tura. Thank you.